لقى الشلم أنا وتكلم كونك شمالي في أثناء تكتي اللي تاتو جرارة جلفتيني وأنتي نبنا النرين ملكي أنا مفكيني في ما تريس ما تبو باتوس يقولوا قادم بن سعودنا باومناتي ملكي مسكينة كسعودي في كي يندب تاني أنا مفكيني أفتكو فاكني بانو سواتي كاتا ماذا مردا كاتا وإيه بفدا كاتا كامباني مردا ولما قالت تاني وسوهات اللي هنا لبونا ما باسوسنا سونتاني كما لبوتي يا باسو غرلا فوازي باغوما كامباني سنون كباتي والله اتي بكب اني بوليسي كلي القد متان الراحد انا ما بوليسي اسي دكنتني بيا يقول لك ريبورتي قالي وبجي سنقول نفسي يا ابو بلسكي والله كامباني سنتي وبنيرنو ودي كامباني اغان اجماني كان دوفين وانا كان سمودتي بيكا بنوت مصيبه في دچور بعدما يا ربي يا الله كل واحد مسكينة يا أنا مليف دوبان ديمو واني طلعين طلعونها فينا فبالي قابس مسكينة برد تتجني موشف تاني مكينة هدري لكو ربي سلينا رجوزين تفكاتي ما والله أتمنى رجاكم يا عبد الله أنا ما كنت أنا ما أرين لطفي في مكان برanda jala ketani baranda lati ko chisawa to rabbin isa du kan rit fakade akai sira de laga turani wayne garala wallahi milki sirat be haga fad suudi nabat ndiya to andara kesa de ma milki wa hun da kuba ka baga faddo akai sira ku kay tira kana gutu ka bechuga amiskina baranna mayo yo namni bari barus me garala akbar badina rabseta يونا ما كيس تجوفونا برجع وما تكن دبت ما تلا فقاعد مكة شمرني والله غرالافو مسكينة تجفرو غرالافو سوهيمة يوهيمة غرالافو دياسبورا كوفايمة تبر دياسبورا كم تمت بيدا غرالافو دياسبورا ما كنتم ميتنا كنّي في دواني ليه مرمسات آيه غلغلة ويا جمعة كماسا إذا تكوبكو درجة تكون جلسة أيه رتامله ككروبة سريدتي تكا إسا وليكا دمه تاسكي وليكا دو فقرا روا وليكا فيجا وافلا تونا كرّه سيكله دي إننا كنا يجوا مكينا كيس كتاوه كده garu mo isin dubbachu warri dubai dhaggeeffadha dogongorri guddaan isin qabdan aktiivistii guddicha feemasi gara laafoo garraatitti waan tokko dubbaa keessatti godhuu fidhamu chaalenjiin silaa kaayiroo dhaqe sun bar gara laafoo bira dhaquu qabaar maa feemasi guddaadhami dubai keessatti barbannaate yoon argan rabbi isaan haa kabaju wallahi billahi saalfadha xiqqaaf guddaan kun mangistii jedhe lafa halkaa ofii immoo yoo ani بدجلا نمانجستو ما كلان تلتو كرسي برباد دي كرسي نجلا كايا كده غير حساب بوري نرغو ياكي والله لا كارلا بنا نغيفت هم بيتاوله بايكنا halkani guya hirriba dabani yani amma namni waan birri kiisi nama guuttesa namni waan korgoda sani nu saabu dhabe jira dhugaa itti nimtu maaltu si dandee si qarqaaro balesi namni tawfiiti wo garam maalin bulle jira abbo birri bakina gaadi to ati kijibini gadaba duka wayti amma ti faytin sunadane to ala madda balamta me ti tadura mari faate mala ti bal bayta bakoro wala tol ki tabla ita kijiba sontan duga ati amwan be ne tado aba e be kanu duga inni sataro mo bro wala ni ka olu faate wala ro bira nako malle nako wala sutta ke na brambo inni bar kusina sarimbo masuk kabato tadi jamane masuk tugali ini wajib bayar makina satu gazi fitti makina ni satu amma amma ramne kamera nada naga to please so sinta so ma wallahi kamera bridge pe sadde please jago re milki atti be yone karajara fundura gaye bakasan kamera ni sajarwa konki chabadasi mo kafi sirra kabane ya aktivisti dubai akka dubai geetti qabsa akkasuma mo generala guddaa turte tinin sabana kana ango kan difte tinin bakatte bale akka wala dubai tulolle mo kairo dubai jiddu dema jiru kana akkamitti lalta malle ni kun galu kabu wanni kun dogongorri garami akka umame maalifin ibsa tokko kanu dabda warra dubai laali ana ma tokko farratti media dhiise jira nama guddaadha manatti galee jira kazara qabadhe jira jedhi banne gara laafu adaanu tilmina jaarti argate ma ante mana hudi da ko riyaale banna rabbe diga fonna la wallahi milki shamu njiru ma sudai samiti inna ija siyasati yo laale garu
tokko farata akkuma tireef jettee calqaba irratti namni mana ofii dhiisee ala keessa deemu sirrii miti dogongora. Ani jaalala hawaasa qabuu fi jaalala namoota dhuunfaa qabuuf callisee malee gaafa feemasii asii goddanyaa kiyyaatti carraa kennanii immoo asitti dhiisan akka jalqabatti olaalle anillee dubbachuu baadhu rabbiin dubbataa sunuu dogongora takka jedhi. Akkas. Yaa feemasummaa yoo taate simoo baabaan ulatti caala qaba yoo dhugaa dubbannam. Yoo qabeenyallee taate naasiri banarra qabaa yoo qabeenyallee taate baaba banarra qabaa ana ganna qabanillee rabbi ganna qabini garuu ani piis ta'eetumaan onnee qulqulluun eega bakka naa laattanii naan kennin dhiisaa jedhee dhiiseef gaafsanis. Tokko sanii lammaffaa irratti namni kenna ka Oromoo kuni yoo wal kabaje xiqqoon salbataa beektaa yoo muka walitti naqawayya. Gaafa waliigaltee barreessan 500 guutiin birriin hin jiru walii mallatteessan waan ta'eef erguma duursanii birri jalqaban galchidirra gaafa Dr. Asliin kenna agartee saaruka kana gara dubbaa gara galchee dhukaasu birriin galuun qabu ture. Maaliif eegalolli godhame eega pisiin ta'in waliigalteen kenna kanaa miti 500 kan galchuu yoo foolon agartee guutee foolon keessa waan hin guutiniif galatoomaa saaruu inni keessan ugguramee jedhanii Dr. Asliin akkatti qabuu qaban ture. Silezii amma guutuu isallee haasa'uu baannu gama lachiyyuu dogoggora jira. Dogoggora gama lachiyyuu jiru kan ammoo yoo citi gadi baafne gaariin ta'u nulachuu gama lameenuu Oromollee Arsillee wal miidhu nurraan ta'u biitti boriif taara rakkoon qabu. Bir abachuu akkasii mee bara usmiyya kiyya bara Oromoon kun beektaa Oromoo ammaa kana malee Oromoon duraarii waan 15 keessa darbe 5 dhoysaan 5 gorsaan 5 obsaani taa manuma keessatti dhoyfannee taa wal gorfannee taa nusolii obsine bareeda nu hunduu tokko sababa kanaaf osoo bitaa birgatti dhiiftanii maali osoo jedhu bareeda yoo amma ka warra kaayirollee kaafne warri kaayiroo akkana warri kaayiroo akkas warri kaayiroo akkana jenne madama duraanii qotuu malee wanni biroo hoomuu hin jiru. Anamma fakkeenyaaf gaafii gaafadhe dhageeffadhu gara laafoo. Amma isin dhugaadhaa wajjin jireenya qabdanii waa hedduu baaftanii hin dubbattanii garuu immoo dhugaa rabbii haa dubbannu. Anamma mallayni kun osoo galchuu baatanii awwala dogongorri guddaan ka ta'e chaalenjiin 500 erga ta'e 500 yoom guutin waanuma kanaa godhuun dogongora galchuu. Ergammoo nama tokko galchiteeti. Fakkeenyaaf anaaf gara laafoon chaalenjii tokko wajjin fudhannee yoo ka gara laafoo galee kiyya hanqate wanni suni natti hin dhagamaa beekan. Dhugaa dhaabannee dubbanne jechuudha. Si galee maaliif ana hoo maaliif keessaa na hulanii ka jedhu. Osoo wanni suni awwala hundumaa dorgatame akka Oromootitti wanni martuu jalqaba amma nama fakkeenyaaf anuyyuu gadaa deeggara amma silaa osoo akkas ta'e gadaa deeggara maaliif kanama kana guutu yoo galin chaalenjii kana 500 yoo dandeettan guutaa dadhabnaan immoo fooloo irraa kaafadhaa jedhanii Oromoo ka goosiftan isaa malleen isaa haafu jedhanii. Garuu immoo malaalee waan hubachuu qabdu bakkanatti waatu yeroo leesitti waa dhageeffadhu. Tokko farratti ana Oromoo tokko jitti sodallee ijoolleen tokko lafee achi nyaatadhaan jetti lafee mi birri kiyyaanoo jedhee achi nyaataa jiru sababni isaa yoo ammana sadhon seene faaxeen kun portokaali fi kwaalitii kana hin eeggattu wallahi ka nyaata bitte nyaata lafana itti tuuru doo jaboo baaftuu dhiibiroof dabarsiti tuun akka waan waraabessi mana seene kanatti dammaquuf qophooftee teetti amma nambaan kasaarsu jedhee bilaasha nyaatu birri baanu achi nyaataan jiru. Mee namni gadaa reestoorantitti gara laafoo baay'inaan argina jettan suuraa nakaasaa leebaa hullaa jedha poostii na godhadha hin dhaqwani. Ani birri warra bituu nyaata yeroo takkittiidha. Namni mana san keessa jiru immoo nama baay'eedha. Gabayaa irraa nari'uu jedheetiniin dhaqaan jiru akka rabbi yoositti mee. Thank you. Galatam. So sababa kanaaf wallahi namichi illee miidhamee jira. Warri Dubai warra makkatti of dhaabdatun warri anabbaa maali anabbaa suuqaa anabbaa maalitun duraan shiishaa aarsuu fi agartee faatee ari'uu malee takkittiin ukkubin beeytu takkittiin suuqan beeytu hundi isii gooroo wal dheetti haqa rabbii dubbannamni mataa walitti qabe namicha kana jechuudha.
Dalaganu sejalan alih umumnya barat. Ya, gada restorantiin akkaataa Oromoon itti qabamu itti qabsooftu iyyummaa ofirraatti buqqiftu barsiisa malee hannan barsiifne qarabbii dubbanne. Sababa kanaaf amma yeroo ammaatti gabaabamatti yoo ibsine namni kuni kara baay'een harki keessa yaani harki keessaa buqqaa jira dhugaa dubbanne. Akkuma jettee birrichi kaani galee kaani hafuun sirrii miti. Ilaalcha lamaan si ibsama kana. Tokko farratti namichi harki keessa garagalee asiidhee baay'ee namni kuma takka lama irra dheegu barsiisee kuma kudhan kuma shani gadi kennu yoo kennu sponsora. Bakka deemu kan hundatti namni jarana guyyaa birrii kuma shan kuma kudhan hataa oolu hin jiru. Qabeenya ofii keessaa baasee kennaa. Lammaffaa irratti namni kun jechuudha akkuma argitan bara bara kana keessa ijoollee taniin dabalatee bakka baay'eetti sponsora ta'ee birrii guddaa baasee jira. Kanaaf tokkoffaa miidhama qabanatti fakkaate kan ilaalutti wanni birrii haadha galchuu diduuf jibba yookaan tuffii osoo hin taane nama beekuu fi dide malee abbaan qabeenyaa kunin saalfata agartanii natti baay'ate jechuu dubbatu xiqqootti dhagamuu danda'a malee tokkoffaa akka ilaalcha sammuu dhuunfaa kiyyaatitti miidhame na fakkaata. Isinillee laalaa namni tokko guyyurraa yoo baasaa oolu galiin inni galchisuun illee hir'ataa deema jechuudha. Ija dhuunfatii yoo laalu kun immoo jechuudha ija siyaasaa akka dhuunfateeni. Lammaffaa irratti Usmiye na daga wankan mana sa. Itti kufi dhagaarraa si dhageeffataarraa itti kufeet. Waa lammaffaa irratti haadha faatee wajjin abdii walitti horanna fakkaata qara biyoo dubbanne. Haati faatellee gidduu kana cite hin dubbadhu waa eegaltee waa keessa jirti dhiqqoo isii baalaansiin kun harkaa daddaa'idhanumaan dhayitee kokkee qabde malee gaafa awwal asliin dubbatuyyuu loltee balaa buuftee kana nuu ta'e san nuu ta'e akka nuu ta'e itti adabu warra qabaa turte. Wanni sun immoo wal abdannaa keessatti horuun oolu. Dunyaan haadha faatee asillee turtuu daddaftullee akkuma xiyyaatti booda hin galcha jedhee abdii of keessatti horatee suuta duubatti hambisanaaf fakkaate. Jarri kun jaalalallee beektaa amma kalee iccitee ol baafna waliin jedhanii waan biroollee keessa waliin hin dhaban hin dho'isan malee. Sababa kanaaf dhoggachuu osoo hin taane gara boodatitti ima kennaaf waan jedhu ija siyaasaa kabrooti yoo ilaalu. Kanaaf haati faatallee hin balleessiteedhaan. Maalifi eegumaa wala deeggartee eegumaa wala asirraa dhoggitee eegumaa wala nifin ijaarsa jettee eegumaa wala bootomiin iccitee hojii qabaatanuyyuu nama akkas wajjin seenaa dabarsan birriif jedhanii birrii kokkeetiif jedhanii ol ba'anii akkasuma daloluun keessumattuu dammaan si qabe gara laafoo kiyya. Dhugaadha amma ati faatee as keessa maammanuu qofaa miti yoo nasriillee oli fidee jiraate anayyuu beetti siyyuu beetti namoonni biraallee namoota baay'eedha sii galaami. Maaf sheettaa nuuniyyuu geettee hin jiraami nama kana baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf yoo laal nama kana addunyaa irra jiraatu namni riskiisaa jiraata. Namni nama rabseefi miti namni nama faarseef hin jiraatan. Dhugaa dubbachuudhaaf waan ganama rabbi sii riskee jedhe inshaallah buddeenni kan kee yookiin gara lafa kan duratti yookiin ka usmee yookiin shaaggata malee akka ramadanii eenyullee hin nyaatu. Simbirri karaa deemtu nyaatu. Waatu kana amana. Namni nama rabseefi miti namni nama dhiisee miti. Lammaffaa dammoo keessattuu waan nama deessan jira. Ijoolleen teenna keessattuu ijoolleen arsii galenna erbee onaaf galteen wal qusadhaa walaa wal qusadhaa maaliif nama jechuu waa balleesse dhossaadhaa miti haa ta'u garuu wal qusadhaa aadaa qabna kaleessa injiraan bakka yoo waan fakkeenya waa balleesse jedhe hiriyyaan aanu nama aanu firna aanu waa himatanii yoo sadhabanii xuurataa banii jedhan ol banii waan barbaadoo namallee godhan oo namallee zaqaazaqan yoo namallee waraanan minim chiggalallam bakka gootee jirti akka aadaatittillee akka haalaatittillee akka amantiittillee waa tokko abbaan sun siyaadeef dhabuu sun niqatii abbaa abbamaaf dhiisan yoo nama tokko balleessee namni tokko waasiin deebinee sirri nama aarsa sirri aaruu dandeettaa ati faatee haadha aaruu dandeetti dhugaa qabdi nama tokko waa kennamee yoo nama tokko dhiisee namni naara dhugaadha adda birrii agaree kanaa miti maallanni nama wal horaansisa maallanni haadha warraatu abbaa warraatu wal ajjeesisa dhugaadha garuu haa ta'uu eega qara waan kana itti galanii kanama jiru walii fixuu
abbaan tibar isli misaji deebis on deebifne immoo nama biraatti mani nama sarra dhabani maarraan isin gahe isinillee mana argine eega sin argine gadwe mo dubbi addan arga kutte bara kura waan takketina matasu fakkesita asana rafurat nageeffachisika hayyetu ewa maal fi beeta dubbi ani ijo an qabadde ani tammi mi efachuni de ma dubbi ijo an qabadde de murra yo an gawnar ka addan ko takkan mammo ani be ko ani bakkon datto bakko ijo yo gadu na hakkasani infitanni ada maali afal dammas kabete bara ko rabu tapta ko mara jale jittan ish ittifaqti anna maaje chubar bade bekta awnan mas wanti ani jechu barbada ras ni bo asen tele dere so dere sele dubbi na mata komi of to wasna le wan garagara kana bote post gura chu barbada akas namni kum nagari fasta to kolle njiru tiktok gudfa chufte te undi situ yu anna wannat daga me malinni wallahi qabenya bjedani yero to kokke fi takitti jedani kuta fi nama jaba fi nama beka fi hamile chapsun ana kadum faket bayrat dagama umman kuni waan qotari asi qabani miti milgi dubbatu le marban himbe taane biya kanat kadana kaddo jira to kumida kada kumira to anante argite beet kada no kubiya da wasa kana kadde haga jirenya kiya ballesite amma makina jolen galala makina kesa bula to sambara naget mana na ijara jenneni sukina e bisan jenneni ID kiya na harom san jenneni ukui ka dawasa kana gafa sanis birrima hawasa kana hawasa abba kabenya malilla hawasa kasintan jide yo gabbe hase makana matoko milki jide meshin godi male abba fere chafake makawar dubai kana le nyachu danda namamo chiti wali beinu kaisara chifa kenya raklensa tilma man hasa saro sontane astae wa fide aso dandan okay hawasni kungaru kokketi nafi afan ka dutai asan betani holi gidan kokketi ya jede hawasa kana turesun kabu kokketi ya jede tinini mo namato kuma ka turesun kabu kokketi ya dandau hindalaga denya da daddabu hindisa jede ti male sunille qonko fi ya kunille anille qonko fi yundaddamne arna qonko jedani dugarabbi qonko jedani jechuda nama tokko ol kaani haga jirenya isa ani jirenya kana jira da jirenya ti yarra haja qabdani jedani media rat nama bochisu gowon kuni kokke ofi jalatuda okay jirenya ofi ka dum fati biyaduda namni jirenya wasati biyadu namni jirenya biyata biyadu namni jirenya kuta ofi ti biyadu qonko ofi takiti gamachisu dere namota heddu salbisun namota heddu tiqesun namote du jichota antane hatto tawar dubai la bakawon police do ngoro smiye yo arab sullete inama to garala fasrat wan sirrifatu qabdu wal magalatti waye hadafate turakko kana qaba jettati hadafate wan kana gochu isi dogongora guddara jettati dogongora guddara akamito jette tokko farati isin promotion kanarati egen kennamini visita kitte to afe nama hunda wan kuku nama hunda to an dagayam okay nama to kola mo dubbiste mi rek sagalo sontare nama baye bi kana jira fa kenya kamel kire ban milki dubbiste na ana dubbiste na tinte kabdi zolle bro ka sibe taske sa tinte kabdi yo fa kenya fe maso tala masali wal bafte timate fe maso sulama zadin sababa busy tan dubbachu ba to wal matigalte umata gutu ga shalato kabdi atuma yo yetu yo akadum faket yo ilaltu okay amara ge faduka ko anamma bakkela jede lal to ko fa irati hati fate gabbate wan san dubbachuni si mirle hadu bisu dogongora sunduga fakkenya nama arab sun dogongora sigale malifi hakasan akka isin jettutti akka isin dubbata tortati mideratan hada fate wallahi billahi yo tikati amata challe jirra kada fate tin takasir ki urrat ndawole digale tiyo kana ko choi gafatu sagale gabe garu moda ge fada me fakkenya fi challenge kun kenname isilleen itti lafaagatin jirti challenge kana keessatti dogongorri awwala uumame warra dubai bira jira male aati faate erga kadhattee dhabdirra namni tokko fakkeenyaaf laal ani dhaqe
Professor gara laafoo irraa haqa qaba. Naa galchi yaa obboleessi kiyya nama hundaayuu galchite jedheen rakkina akkanaa keessa jira. Namni kun